Baandaa fi baandummaa ija siyaasaa fi ija seenaatiin yeroo sakatta'amu. Araboonni arba kan ajjeesisuun ilkaan isaa miidhagaa uumamaan isaaf kennamedha jechama jedhu qabu. Ummata Oromoo dabalatee ummattoota miidhama sabaa fi sablammii biyyattii barootaaf osoo ajjeefamanuu, osoo hidhamanuu, osoo saamamuu fi osoo buqqifamanuu kan turan eenyummaa isaanii, seenaa isaanii fi aadaa isaanii kan awwaalamaa ture. Mirga eenyullee dhiibanii, biyya eenyullee weeraranii, kabaja eenyullee tuqanii yookaan immoo yakka addaa hojjetaniiti miti. Yakki isaanii eenyummaa isaaniiti. Cunqursaa fi hacuuccaan kan irratti raawwatame kana qofaan hin dhaabbanne ture. Barootaaf tokkummaa biyyattiitiif dhiiga isaanii kan lolaasan, dhiigni isaanii akkanumaan qisaasa'e, seenaan gootummaa isaanii fi loltummaa isaanii galmee seenaarraa haqameera. Irra deddeebiin mulqamni seenaa isaan irratti raawwatameera. Hacuuccaa fi cunqursaan kun hundi bu'aa shiraa fi jibbaa of jaallattoota finxaaliyyootaatiini. Har'as ilmaan isaaniitiin hanni seenaa ummata irratti yeroo raawwatamu argaa jirra. Baandonni ofii isaaniitiif teessoo goototaarra of ka'anii ummata cunqurfamaa kanarratti gocha isaanii malee maqaa yeroo itti moggaasan dhaga'aa jirra. Akkam jirtu daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork, qophii keenya addaarraatiin hiikaa fi maalummaa baandaa, dhufaatii seenaa isaa fi ibsoota isaanii bal'inaan ni ilaalla. Itoophiyaatti bara boqonnaan baandummaa itti baname isin daawwachiifne fiixee eenyummaa baandaa bara sanaa ni balballoomsina. Maqdalaadhaa hanga Matammaa, Adawaadhaa hanga Maayicaaw, Matsawwaadhaa hanga Ogaaden, Walwalii hanga Baadimmee, daangaa hanga daangaatti biyyattiidhaaf gootawwan kufan seenaan isaanii isin yaadachiifna. Of jaallattoonni aangoo mootummaatti fayyadamuun hanna seenaa isaa raawwatan ifa baafne, har'a ilmaan isaanii hanna seenaa isaa raawwataa jiran waliin walitti fiduudhaan wal fakkeenyummaa isaa isiniif ibsina. Seenaa baandummaa fi gootummaa yookaan arbanyummaa ija biraatiin isin daawwachiifne haala qabatama Itoophiyaa ammaatiin baandaan eenyu akka ta'e murteessaa isinumaaf dhiifna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerreerra. Bara weerara faashistii Itaalii Itoophiyaa waggaa 5 seenaawwan gurguddoo uumaman keessaa inni tokkoo fi ummattoota Itoophiyaa hedduun yeroo sana miira jaalala biyyattii kan qoraa ture. Yeroo sanatti kan yaadatamu ilaalcha gurguddaa lamatu ture. Inni tokko yaada gootummaa yookaan arbanyummaa yoo ta'u, inni lammataa ammoo yaada baandummaati. Yaadni walii faallaa lamaan kun madaallii seenaa irratti fiixee fallaarratti kan ka'amanidha. Taateen yeroo sana gama qorannaa seenaa qofaan osoo hin taane gama aadaa fi xiinsammuutiin qorannoo gadi fageenyaa kan barbaadan ta'us sun godhamuu dhiisuunsaa bara atsootaa kaasee hanga har'aatti barri kan humna kenneef hundi waan hin jirre fakkeessuun osoo laaqanuu fi seenaa ummata biraa balleessuutu mul'ata. Xaaliyaanonni Itoophiyaa keessa hamma turan waggaa 5 paastal furnooniin bitamanii sochii arbanyootaa hordofsiisaa diinaaf ragaa kan kennaa turan. Sollaatota waliin daldala sagaagalummaa eegalanii abbaa manaa isaaniillee osoo hin hambisin basaasuun rakkoo hamaaf saaxiluun, ollaa isaanii fi firoottan isaaniillee osoo hin hambisin qabsiisuun sirna faashistichaarraa qabxi'oo fi badhaasa fudhataa kan turan ilmaan Raas Kaasaa fi manguddoo Dajjaash Baalchaa faashistoota weerara Xaaliyaaniif dabarsanii kennuun Monoskeen Dabra Libaanoon akka daamaraa masqalaatti kan gubaman baandummaa eenyuutiin akka ture. Ciicuudhaan osoo dubbatanuu, jibbaadhaan osoo ilaalanuu, sammuu dukkanaatiin osoo ajajanuu turaniiru. Torbanoota muraasa dura baandaa yeroo jedhan dhaga'ameera.
mee asirratti ammoo dubbiin nugusichi wallaalaan kun dubbate seenaa nu yaadachiise tokko isiniif qoonna. Durdur hiriyoota lama kan oomisha qonnaatiin jiraatan lamatu turan. Guyyaa tokko bosona keessa lama ta'anii osoo naanna'aa jiranu bosona daawwataa inni tokko yaa hiriyaa koo makkannisni ni tortoraayi jedhee isa tokko gaafate. Inni tokko yeroo deebisuuf maal na gaafatta hiriyaa koo muka hundayyuu kan tortoruu barsiise eenyu jedheen jedhama. Mee nutis haa gaafannuuni baandaa fi baandonni eenyu? Muummeen ministirichaa baandaa eenyuun jedhan laata? Haala qabatama biyya Itoophiyaa ammaatiin yeroo ilaalamu baandaan inni sirriin eenyu? Hundumaafuu deebii gaa qabannee dhufneerraati nu hordofaa. Baandaanii fi baandummaan maali? Insaayikolooppidiyaa hanga loongamaan Meeriyaam Weebistern hanga jechoota galmeegumaa biyyootaatti hunduu hiika baandummaadhaaf kan kennan yeroo cuunfamu hiikni kennamu. Diina waliin kan walii gale iccitii biyyaa yookaan lammii isaa dabarsee kan diinaaf kennu kabaja biyyattii kan gurgurate biyya ofii yookaan lammii ofii kan gane kabaja biyyattii kan faayidaa dhuunfaaf oolfate kan jedhudha. Gama kanaan yeroo jechaaf jechatti hiikamu baandummaan gocha baandaa kan ibsu ta'uusaa waan nama falmisiisu miti. Afrikaan wayita sirna bittaa kolonii Awurooppaa jala galteetti biyyi hedduun bittaa hamaan yeroo isaan mudatu Itoophiyaan Aduwaa irratti abbootiin keenya gootummaan lolanii biyyattii kabachiisanii turan. Sirna faashistii Itaaliyaas injifannoo isii cabsuuf waggaa 40 eeguutu isaan irra jira ture. Gama isiitiin Itoophiyaanis gumaa biyyattii sirna bittaa finxaaleeyyoota of jaallattootaan ukkaanfamte. Injifannoo duraatiin of tuultee of dagatte muraasonni qofti abbaa injifannoo ta'anii yoo yaadataman ol guddachuurra gadi guddachaa hallayyaa doofummaa fi hiyyummaa seenaa waggoottan 14 darbite. Weerara Itaaliyaa bara 1928 weerara bara Aduwaatiin adda kan godhu diinni humna waraanaa fi qophii lolaatiin caaluu qofa osoo hin taane faallaa isaa ammoo mootummaan giddu galeessaa sirna bittaa maqaa waaqarraa muudamuutiin hacuuccaan irratti raawwatamaa ture. Bara sanatti meeshaa waraanaa jabanaa fi loltuu qindoominaan hidhatee kan hin qabne nugusichi biyyattii gatee kan godaane tokkummaan ummataa keessa jiru kan laafe bara ilaalchi arbanyummaa yookaan gootummaa qormaata keessa galte turte. Kana hunda hubate Benito Mussolini fuula isaa gara Itoophiyaatti naanneffate. Amajjii 22 bara 1928 waraanni Xaaliyaanii laga marabce'e Itoophiyaa irratti haleellaa raawwate. Namoonni biyyattii ilma abbaa isaa ajjeese nugusummaa fudhatu sirna bittaa fiwdaalawaa kan aadeffatte keessatti dhalatee guddate naqarsa finxaalummaa fi afuura of jaallattummaan kan jaame yaada dukkanaatiin aguugamanii dheebuu aangootiin kan maraatan masaafintoonni Hayila Sillaasee weeraricha akka carraa bareedaatti fayyadamuun aangoo argachuuf jecha loltoota isaanii waliin baandummaadhaan bulanii Xaaliyaaniif hiriiran. Seenaa Itoophiyaa keessatti boqonnaan baandummaa asirratti baname jechuudha. Waraanni Itoophiyaa bakka sadiitti hiriiree Maayicaaw irratti Xaaliyaaniin wal waraanus waraanni adoolessa 24 bara 1928 injifatamuu Itoophiyaatiin xumurameera. Lolli Maayicaaw sababni injifatamuu fide jabina humna waraana Xaaliyaanii fi meeshaa waraanaa ammayyaa hidhachuu qofa osoo hin taane sirna bittaa feewdaalizimii waraana isaanii waliin faashistii Xaaliyaaniitiif bitamanii baandaa ta'anii buluun isaanii barreessitoonni seenaa hedduun kan barreessan dhugaa qabatamaati. Raas Haayiluu Takla Hayimaanotii hangaraas Immiruutti Dajjaach Hayyaalaw Birruutii hangaraas Gugsaatti Dajjaach Yohaannis hangaraas Siyyum Mangashaatti
ደጃዝማች ኃይለ ሥላሴ ጉግሳቲ ሀንገነ ጋድራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስቲ ደጃዝማች መሸሻ ባንቺ ሀንገ ባላምበራስ አያለው ጓንጓሊቲ ሻምበል ተፈራ በላቸው ሀንገ ደጃዝማች ሀብተ ማርያምቲ ቢትወደድ ወልደ ጻድቂ ሀንገ ደጃዝማች ዮሐንስ ጆቴፊ ከንከነ ፈካተን መሳፍንቶኒ ስርነ ፌውዳሊዝሚ ኩኔን ገሬ ፋላ ወሊን አከ ሂሪረን ባንዳ አከ ቱረን ሴና ረጋባም ፋላ ኢሳ አሞ ሎላ አድዋ ማይጫው ሽሬ ታምቤን ረት ከሎለን ጣሊያኖኒ ሎላ ማይጫው ቦደም ገረጊዱ ቢየቲቲ ኦሶሶቾ አኑ አከ ጣሊያኖኒ ፉልዱረት ህንስቅኔፍ ቦሶነ መነጎዳተኒ ከሎላ ቱረን አርባኞኒ ዮካን ጎተወን ኩማ ኢባለካ ወመን ቱረን ትግራይራ ፊታውራሪ መስፍን ረዳ ሀንገ ራስ ቢትወደድ አዳኔም ደጃዝማች በላይ ዘለቄቲ ሀንገ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎም ራስ አበበ አረጋይ ሀንገ ራስ መስፍን ስለሺ ደጃጅ አበበ ሽንቁጢ ሀንገ ራስ ደስታ ዳምጠው አብዲሳ አጋቲ ሀንገ ገረሱ ዱኪም ቀብሶ ኦሮሞ ኬሰቲ ኮሚን ከን ኢረቲ ከኡ ኮሎኔል ጃገማ ኬሎቲ ሀንገ ጎቲቻ ሀረርጌ ደጃጅ ኡመር ሰመተሪ في غوتوون كان كان فكاتن هنگدان غاتيم غوتومان كلولن غوتوت إثيوبيا تاو إسانيم سينا رغادم أبوتي أمانتا كيسايس ألتوت أورومو كان توران كان أكا أبونا بيتروس يوكان مغر سابت آسام أبوتين أمانتا غرغدان هدون بيجي إساني تفلولنيم أرسالو بو أكا إتكفلا توران غوتوتا غجا غافت إيكي تاو إساني فيم وريغم توتا سينا دان yadatama jiratanidham jarreen kunneeni fi gootowwan hedduun yeroo qormaata hamtuu sana keessa kabaja biyya isaaniitiif gootummaan kufaniis baroota dheeraa darbaniif arbanyummaa yookaan gootummaa ristii garee finxaaleeyyii tokko qofaan kan turte seenaan Itiyoophiyaa arbanyummaa yookaan gootummaa garee tokko qofaan yaadatamaa turteetti jarreen kunneeni fi gootowwan hedduun yeroo qormaata hamtuu sana keessa kabaja biyya isaaniitiif gootummaan kufanus baroota dheeraa darbaniif arbanyummaa yookaan gootummaa ristii garee finxaaleeyyii tokko qofa kan turte seenaan Itiyoophiyaa arbanyummaa yookaan gootummaa garee tokko qofa kabajaa turteetti seenaan gootummaa saboota biroo fi hirmaannaan isaanii bakki kennamuu fi dhabe galmee seenaa gootota Itiyoophiyaa keessaa balleeffameera yaadannoo seenaa gootowwanii kanneeni abdii bishaan nyaatte taate hafteetti seenaa fi gootummaa isaanii galmee seenaarraa dhokfamuun isaanii sammuu namootaa hedduu keessaa kan hin banne godaannisa gurraattii taate hanga har'aa geesseetti weerarichaan booda nugusichi kan itti aansan adeemsa arbanyoota balleessuutti yeroo sanatti galmeen gootowwanii bifa qindaa'aa ta'een qoratamuu dhabuun tokkummaa biyyattiitiif gootota kufanii kuffisan diinummaan labsu faallaa isaa ammoo warra xaaliyaanii waliin dhaabbatanii biyya ofii dhiigsan baandota gootota jechuun sirni yaadatu jiraachuun saamtota seenaa kan ta'an garee finxaaleeyyoota of lataniif seenaa akka saammatanuuf balballi banamuudha barri sirna bittaa Haayile Sillaasee bilisummaan booda falmattootarra baandaan caalmaatti keessatti kan kabajame mul'ate turedha nugusichi erga godaansarraa deebi'een booda adda durummaan gootota yookaan arbanyoota hidhuufi fannisii ajjeesuun adabuun faallaa isaa ammoo weerara faashistii xaaliyaaniif bitamanii kan bulan goota jechuun badhaasaa fi aangoo kennaa ture sababa weeraraatiin biyya gatee karaa Jibuutiitiin gara Ingiliziitti kan baqate nugusni Haayile Sillaaseen gootummaan diina fuuldura dhaabbatanii diina biyyaa kan baasan gootota ajjeesuu jalqabe ደጃዝማች በላይ ዘለቄ ቂልጡም ፈኒሱን ዱዋን አደበም ራስ አበበ አረጋይን ረሳሳን ረሸኔ አጀሰም ጎቶኒ ዮካን አርባኞኒ ባንዶታ አንጎን ጎተ ጎዴን ሀሌለመን
baandonni ofii isaanii gootummaadhaan teessoorra of ka'an. Saamichi seenaa jabaataa dhufe. Bifa kanaan gootota balleessaa seenaa isaanii kan saaman Nugusni Hayila Sillaasee dhumarratti dhumni isaanii bareeduu baatus summiin of jaallattummaa isaa saamicha seenaa fi araada finxaaleeyyummaa isaanii baandota bara ammaa kanaaf dabarsuun isaanii garuu hin hafne. Har'as saamichi seenaa yeroo raawwatamu ilmaan baandotaa teessoo goototaarra of ka'anii kan birootiin baandaa yeroo jedhamu dhagaa jirra. Seenaan wal fakkaataan deebi'ee dhalata jechuun kanuma. Haa ta'uuti muummeen ministeera Abiyyi Ahmad baandaa kan isaan jedhaniin eenyuun ilaata? Ijoollummaa isaaniitiin abjuu nugusummaa abjootaa kan guddate yeroo dargaggummaa isaa garee yaadig kan jedhamu sirna nama nyaataatti kan makame hoogganaa naannootii hanga hoogganaa nageenyaatti golgee insaatii hanga masaraa kiiloo 4tti kan adeeme ijoollummaa hanga beekumsaatti waliin dha'aa fi sobaa kan ture fiigicha dheeraadhaan qabsoo Oromootti fayyadame dhiiga qeerrootiin waggaa sadan har'a masaraa Minilik kan seene basaasaan kaleessaa fi hoogganaan ergamtoota niw nafxanyaa har'a yookaan kolonel Abiyyi Ahmad guyyoota dura baandaa eenyuun akka jedhe tilmaamuun nama hin dhibu. Gama jecha qabatamaa afaan isaa keessaa ba'een yoo ilaalamu nugusichi baandaa jedhanii kan waaman garee sirna bittaa abbaa irrummaasaa morman ta'uusaa tilmaamuun salphaadha. Sirna isaa Tigraay hanga Oromiyaa, Beenishaangulii hanga Sidaamaa, Affaarii hanga Qimaant sirna bittaa nugusa abbaa irree shororkeessummaa mootummaa lammiilee isaanii irratti raawwatamu mormuun mirgi lammiilee isaanii akka kabajamuuf kan qabsa'an dungoo bilisummaa ta'uun isaanii ifaadha. Namni muummicha ministeeraa ofiin jedhu kun erga aangoorra dhufee kaase waraabessa guyyaa sigibgib juntaa gantoota harma haadhaa kan ciniinan fuula haaraa shanee ergamtoota shiftoota saamtotaa fi kan kana fakkaatan jedha. Irra deddeebiin jecha jibbisiisaa kan darbatan baandaa jechuun kan ibsan humna kanneen ta'uun isaa nama hin gaafachiisu. Kanarra kan gaaffii keessa nama galchuun gama haala qabatama Itiyoophiyaa ammaatiin yoo ilaalamu baandaan eenyuun gaaffii jedhudha. Abiyyi jecha kana fayyadamuun kan dubbatu hiwaatiin haa ta'u juntaa shanee haa ta'u abaa'oo shanee nama dhuunfaa haa ta'u gartuun eenyuun akka jedhan isuma qofatu beekam. Bashaashaadhaa hanga Asmaraa kiiloo 4 hanga Oslootti arrabasaa lakkuu waliin dha'uu bareen kanin baandaa jedheen alqaa'idaadha jechuus ni danda'a. Haa ta'u malee baandaa jechuun diina waliin ta'uun kan lammiisaa dhiiksum iccitii biyyattii kan diinatti dabarsee laatu kabaja biyyattii kan gurgurate biyyattii yookaan lammii isaa kan gane kabaja biyyattii faayidaa dhuunfaaf kan oolfate gantuu yookaan hin abboomuu jechuu akka ta'e mormuun hin danda'amu. Bara bittaa yaadi keessatti sirnichaaf adda durummaan lammii isaa diinaaf basaasaa kan ture gocha isaa kanaanis kuma dhibbaan lammiilee isaa ajjeesisaa fi hidhaaf kan saaxile iccitii biyyoolessaa sirnichaa dabarsee kan ormaaf laate lubbuu qeerroo fi qarree Oromoo 5,000 oliin kiiloo 4 kan seene qabsa'anii qabsoofsisaa kan turan hayyoota Oromoo isa teessoo irratti ol baasan qabsaa'otaa fi hayyoota ganee shiraan yakkee kan mana hidhaatti naqe har'a dargaggoo Oromoo kan addabaabaatti rashansiisu Eertiraadhaa hanga UAE Somaaliyaadhaa hanga Ruusiyaatti weerartoota alaa walii galee naannoo Tigraay fi Oromiyaa kan weerare shamarran Tigraay weerartoota alaatiin kan gudeechise dargaggoota Tigraay jimlaadhaan rashane hallayyaatti kan naqe weerartoota alaa walii galee naannoo Tigraay fi Oromiyaa kan weerare shamarran Tigraay weerartoota alaatiin kan gudeechise dargaggoota Tigraay jilmaadhaan rashane hallayyaatti kan gate
kabaja biyyatti weerartoota alaatiif dabarsee kan gurgure aangorra turuuf jecha Gondarin dabarsee Suudaaniif kan kenne baandaa jaarraa 21ffaa gootota mirga isaaniitiif falmataniin baandaa yeroo jedhu dhaga'uun dhugumatti seenaa wallaaluu yookaan of ganuu jechuudha. Seenaa sammuuf kan gol aangorra turuuf jecha Gondarin dabarsee Suudaaniif kan kenne baandaa jaarraa 21ffaa gootota mirga isaaniitiif falmataniin baandaa yeroo jedhu dhaga'uun dhugumatti seenaa wallaaluu yookaan of ganuu jechuudha. Seenaa saamuuf kan gulufan of jaallattummaa fi bu'aa wallaalummaati. gootota rashansiisee hayyoota hiisisee ofii isaaniitiif maqaa gootummaatiin teessoorra kan of ka'an diqaalota saamtota seenaarraa barachuu qabu turan. Jala bultii kufaatiin ijji duwwaan kufaatii hamaa isaan mudataa jirurraa hin hambisuuni. Bu'aa siyaasaa fi aangoodhaaf jecha finxaaleyyoota ofitti qabee ummata abbaa olmaa biyyattii kan ta'an maqaa xureessuun rakkoo hamaa Itoophiyaadhaaf qoricha umrii dheeressuu akka kennuutti lakkaa'ama. Seenaa jallisuun bu'aa wallaalummaati. Har'a sirni Abiy kan onnee itti hore nafxanyoonni hanga nugusummaan of waamanitti kan ga'an finxaaleyyoonni ilmaan baandaa jiraachuun isaanii bu'aa saamicha seenaa bara sanaati. Dhugumatti of jaallachuun abbaa booree kan jechisiisu erga ta'e abbaa booree inni jalqabaa sheexaana ta'uu qaba ture. Yaada doofummaan kan masakaman gocha sheexaanaa waliin yeroo madaalaman dura bu'aa ilmaan jaraa kan ta'e nugusa gantuu fi baandonni hordoftoota isaa sirna shororkeessummaa isaaniitiif maqaan isaan kennaniif hedduus nama hin raaju. Walumaa galatti Itoophiyaan seenaa isii keessatti warreen isiidhaaf dhiigee fi isiidhaaf kan du'an kabaja kennitee fi hin beektu. Baandummaan dhibee Itoophiyaa kan yeroo hunda kan qoruu fi summii hamaa akka itti ta'e hin irraanfatamu. Baandota weerartoota alaatiif amanamoo ta'an ol kaasee dhaadessuun seenaa Itoophiyaa keessatti beekamaa ta'e osoo mul'atu har'a ga'eera. Dhugumatti seenaan ofumaa ofirra maraa jira. Har'a humna weerartoota alaatiin lammii isaa kan rashansiisu haadholii Itoophiyaa weerartoota alaatiin kan gudeechisu dargaggoota xoxobbee addabaabayitti kan rashansiisu shororkeessitoonni baandonni ofii isaaniif teessoo arbanyummaa yookaan goototaarra of ka'anii afaan jaraa adaba hin qabne sanaan kan biraatiin baandaa yeroo jedhan dhaga'uun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanas ta'ee sana nugusichi of tuulaan short memory qabdu kan jedheen ummanni Itoophiyaa jecha qaanessaa kanaan kan isa ga'e callisa daangaa hin qabne ta'uu isaati. Ilmaan baandota goota ta'anii ilmaan goototaatiin baandaa yeroo jedhan gootummaa fi baandummaan bakka isaanii seera malee yeroo jijjiiran ilmaan baandotaatiin kabajni yeroo irraa mulqamu callisee ijaan ilaaluu isaatiin kan ka'edha. Jaallatanus jibbitanus Abiyyii fi deeggartoonni isaanii dhugaa hadhooftuu isaanitti dhufaa jirtu fudhachuun dirqama itti ta'a. Saamicha seenaatiin goota ta'uun hin jiru. Kabaja ummataa gadi buusuunis kufaatiirraa nama hin hambisu. Seenaa rirmi hin nyaatu jedheera weellisaa Hacaaluu Hundeessaa. Diqaaltota seenaadhaan kan arrabsamu ummanni abbaa seenaa cuunqoo kun garuu barootaaf lakkoofsa biyyi weeraramtuun galaa isaa fi hidhannoo isaatiin miilla isaa duwwaa duulee daangaa biyyattii osoo kabachiisuu fi lammii isaa weerartoota alaarraa ittisaa turuunsaa seenaan ragaa ba'a.
ajaja baandaa kan ta'e nugusni torbaffaa fi ergamtoonni isaan hallayyaa gabrummaa kan galchaa jiran ummanni hacuucamaa kun garuu dhuguma carraa qabeessa. Har'as baandota kanaan hoogganamuu irraa isaan oolchuuf sirna shororkeessaa kana kan irraa fonqolchuuf gootota hayyootaa fi loltoota hedduu isaaf qabsaawaan qaba. Bosona Oromiyaa keessaa hanga gammoojjii Tigraayitti, mukkeen Beenishaangul Gumuz keessaa hanga gaarreen Booranaatti kabaja saba isaaniitiif lolanii kan lolchiisan hundi gootota ummata cunqurfamoo kanaati. Kaleessa miilla isaanii duwwaa hanga Aduwaatti kan duulan waraanaa fi guraadeedhaan madfii xaaliyaanotaa kan barbadeessanirraa kan dhalatan gootota jaarraa 21ffaati. Guyyaa guyyaadhaan sirna bittaa Abiyyi irratti haleellaan isaan raawwatan dhugaa ifa jiru kanaaf ragaadha. Sirni bittaa shororkeessitootaa kun burkutaa'e cabeen gucni qabsoo falmattoota bilisummaa kunneen qabsiisan daangaadhaa hanga daangaatti yeroon inni ife anga'ee mul'atu fagoo miti. Kan har'aa kanumaan goolabna. Warra torbanii nu haa godhu hanga torbanitti nagaan nuuf tura. Kenya jennee si amanne harka si